nuti si aarsuu hin barbaannu daawwattoota keenyallee aarsuu hin barbaannu. Haa deemtuuyi. Amma ni deemti moo haa ta'isu gabaabatti akira isa dhumaa. Akkam jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba harka fuune daawwattoota hordoftoota maatii chaanela keenya jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onni irraa buqqe iddoo isin jirtan maratti isin bira haa qaqqabdu isiniin jenna. Assalamualaikum wabarakatuh. Ayyaantu as dureetto ye. Ayyaantu. Hayyee jeeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee jeeti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggala wakkatan kaatu itu kana. Gammachuu qabnaa kunoo maatii wajjin arra geenye as geenye rayyaan Oromiyaa ayyaantuu wajjin kunoo kanatti jirra. Tasliim xiqqoo duraan bilbiltee turte. Tasliim mana hin dhufini naan jettee turte Fatiyaani. Yoo ana wajjin dhufte malee mana hin dhufini jettee turte. Fatiyaatu deemii yaaddoo ijoollee gargaarii naan jettee Tasliim dhufaa jirti. Kanaafuu kaameraa keenya kaayyanneet ijoollee tiyyaa wajjin teenyee eeyina wayitee isin dhufte osuma isin kaameraa agartu. Hay Fatiyaan hin dhufini as hin dhufini ana wajjin malee jettee maaliif dhuftee jennaani. Isin ammoo waan biraati miti kan isin dhuftuuf nu gargaaruudhaaf dhuftee isin jenna. Achirratti waan tokko tokko haadha manaatillee itti bilbillee ni gaafanna. Tasliim gaa as hin dhufini namni jee haadha manaan na fakkaata. Yoo Tasliim dhufte itti bilbilleeti Tasliim dhuftee jirti. Haa deemtu moo haa ijoollee na gargaarti yoo galgalli gee haa deemtu jenneeti kan gaafannu ta'a. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nu faana turaa isiniin jenna. Deemi rabani baba. Eenyu jindura? Waalaikum salam. Sini Tasliim. Sik aja lah baba. Taj. Fayyaadha. Haboo dubbisa ka. Daawwattoota assalaamu alaikum jin. Assalamu alaikum. Sagalee kal qabadhu ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan deemanii jirtan maratti isin argatu. Jirra jirtu nageenya keessan badhaadha isin jennee jirra daawwattoota hordoftoota keenya maaliif dhufte? Ammoo. Fatiyaatu ijoollee yaaddoo gargaaran jette. Ijoollee yaaddoo gargaaritte? Tolchite baay'ee gaariidha. Dheengadda namoonni tokko tokko beekte namoonni baay'een hatta daawwattoonni keenyallee Tasliim sibira hin dhufini ijoollee ta'e akkuma dandeessee haadha irraa fudhattetti gara guddifadhu malee Tasliim ammoo booda mana kee hin dhufini naan jedhan. Ayi dubbaan asirraa akkamittiin hafuu danda'a guun dhufin jaan. An bakkiin dura dhufee mana kanaa bakkeen itti jabanadhee biyyaa baradhee akkamittiin asirraa hafuu danda'a yoo nuti qaamaan as hin jiraannellee an dhufee isin laaluu numaan danda'a akka fayyatti. Waan goonuu jira amma. Bilbila haadha manaatti haadha ijoollee. An kanas na fide waan biraa osoo hin ta'in bas ati kun nama naaf jecha waa hedduu keessa bu'ee waa hedduu mudatteemi. Sanumaafuu ammaas sa'aatii manaa eega mana hin jiraanne akkuma duraanii rakkoo san keessa jiraa ijoollee kanas namni gargaaru jiru jeetiin Fatiyaanis deem jennaan baaramma galgala dhufee na fuudhaan ammaas isin bulu. Akkasii. Ammas gargaaruuf hin dhufee malee. Hayyee hedduu takka galatoomii kalaas guyyaa na gargaarteetti silaa galgala mana baarii deemtaami. Kanaafuu uummanni waan goonuu jira. Isi bilbileeti. Isiin eenyu? Saadaa haadha ijoollee. Isiin akkana nas hin dhufne hin feetu. Akkana. Jechuun fakkeenyaaf namoota baay'eetu Tasliimii fi yaaddoon wal fuudhuuf deeman kan jiru jira. Maaltu kana jira? Kanaafuu isi bilbileeti hayyamsiifna. Namni sunuu yaadu xiqqoollee. Namni sun yaadu garuu isi bilbilee hayyamsiifna mara qofa. Aadu duwwaa.
daawwattoota hordoftoota keenya amma haadha manaa itti bilbilee tasliim nu haa gargaartu moo nu gargaarin jennee jecha lama qofa gaafanna. Yamma dirqama ani si gargaaruudhaaf umma haadha manaatti dawwaluu qabda. La ammaan tan bara isin niin galaa jetteeti hayyamtee jirtiimi. Kanaafuu waan isin itti aartu takka garteemi waan isin itti aartu hin hojjennu. Daatimma haati mana keetii ani si gargaaruudhaaf ni aarti. As dhufuu qabe as dhufuufuu ni aartii miti isin. Akkana itti naan ibsitu. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya. Naga. Oromiyaa si dubbisuu barbaada. Ila. Dama. Na Oromia. Kuma yastala na kotu. Nagoma ka kama kotu si dena. Yang tu dubbisi. Salamni. Ekami. Ekami. Ha? Saya. Ada Rayyan. Wai si mariachuu barbaanne? Ijoolleen kana bira jirti ni beektaa miti Fatihaa bira sin ijoolleen geessine ni dhorke Fatihaa fuudhuudha. Kanaafuu tasliim guyyaa dhufteeti guyyaa nu gargaartee galgala bahar dhufee fuudhaa rakkoo qaba. Ijoollee na biratti hin deebistu ishee of sammaasa ijoollee. Ijoollee na biratti hin deebistu. Ijoollee maaliif si biratti deebisate warra rabaa galtaati? Yeroo itti yaaddees ijoollee si biraan fida. Kanaafuu tasliim guyyaa nu gargaartee galgalaa galtu wanni ta'us hin jiru rakkoonis hin jiru. Rakkoon maaliif hin jiru ijoollee nuti walqabu fuudha. Na biratti hin ijoollee. Laa kaasii dalagaadhaaf waan rabaa san ta'e isaa miti. Kanaafuu ijoolleen irraa hin dalagaa fi hojiin dalagaa walitti dhufaare. Tasliim dubbisi. Maal? Dubbisi kaa salaamtaa jiin. Salaamu alaikum. Waalaikum salam. Akkami nagaa? Gadhiisi. Nagaa qabda saada. Mana keetiin jiraata. Duraanee mana keetiin jira laakiin jidduu tanatti mana keen jiru ree. Mana Fatihaatiin jiraami. Fatii maatu ijoollee san deemii dhaqii gargaarii hanqaate keessa galtuu naan jettee na ergite. Sanumaafi ni gargaara jee dhufe akka mislaati. Deemi gargaarii naan jettee handhufee ijoollee abbaa gargaaruudhaaf rakkoo ni qaba. Amma nu waa gargaartu moo adeemtu? Maaliif? Akkam akkam asirratti? Ijoolleen as biratti deebitu? Yoom dhuftee furtuuf ijoollee? Ol seenuun naaf hin dandamree warra araba. Ijoolleen sababsattee tasbii mana deemsuu deemta malee ijoollee biratti illee deemsuu nama dandeessi. Ijoollee namni dhufuu si dhorku hin jiru illaa ijoollee naafittee deemuudha. Tasliim maal balleessiti? Fatihaallee waan akkana wajjin naasoo inni waan biraan hojii haasawitee fi tasliimichi deebisu maal balleessite? Maal balleessitee siin jedhu? Laa maal balleessitiin jee yoo nu gargaartee deemte maal koo? Lees maal si gargaartee deemti gaaluu mana jirta maal dadhabdeeti? Laa dadhabbii osoo hin taane waan dhiiraa fi dhalaan tokkoo miti.
Sanumaafis jechuu barbaade. Tadi sawan berarti ilmu sawan berarti jual tadi masih jadi dia mana temu baik dia mesti. Irabu sini ada. Akkam haasofte akkam haasofte? Akkam haasofte gaafa laachini si posisa irabu sini haa. Nuti bara akka nama tokkotti karaa seeraatiin sirriidhaan si gaafanne takka itti qollee aariin qabanne. Karaa seeraa wanni karaa seeraa hin jiru karaa seeraa akkana kana barreenne. Waan ati nutti aartu hin dalaguu jeete namaan yoo ati aarte isiin akkala isaa deemtu haa deebitu mana baaritti. Hin deebiin nagarra buufatu tasbii. Akkam ta'aaraa moo? Walma jaalattee tasbii karaa tokko bara baatee karaa tokko gofii tasii deebi'aa ati mana manaa wanni isin gamtaatu jirtu. Bilaaja silteessiin eeba buufatu siif buufisa. Haa na buusiftaa? Haa kun rakkoo qabu. Tasliim baga gammaddee gaa. Maal gammachuudha. Ati silaa dhugu akkam haasa'u jirta? Aaraan haasa'u jirta moo dhugaan haasa'u jirta? Maafi naa jireenya yoo mana gabbaa beekaa karaa jillachatti wal jaalattanii jirtanii. Khalaas atis ni galtaa isis ni fudhachuu gaa. Tajaajilli dachaaran mala buufa bisi. Akkasii? Teetti deebinaa? Akkas taanaan hedduu takka bareedaadha. Akkattuu qaamaan isinirraa hin deemaa mana keessatti deebisirre maaltutu anarra buufachuu fidaa'u. Ammas Fatiyaa erge malee ammas namni Fatiyaan dhaqiitii gargaarii. Akkam gaa silaanitu hin taane? Silaanitu hin taane. Haa miskiina maa tumte silaa miskiina guyyaa silaa isii tumtee guyyaa san booda namni si bilbiluu jiruuni. Miskiina maali isin maal kiyyeetiin ma bilbilu jiraannaan kutaawee jiru jiru maali gamaari silaa isii tumtee namni si bilbilu jiruuni mutiira tajaajilu. Laa akkanan jiiniiti bara nuti akka nama tokkotti seera. Nuti kabajaadhaaf si bilbileera amma nuti. Si kabajaa. Nuti si sila aarsuu hin barbaannu daawwattoota keenyallee aarsuu hin barbaannu. Kalaas haa deemtuuyi. Haa deemtuuyi. Isniidha. Isni maal? Irra buusii jette qaanii kaan irra buusii jetteen yoo isin. Kalaas hin nafuusisaa mire. Akka ayyoo taate akka abboo taate. Amma ni deemti moo haa ta'isu gabaabatti akira isa dhumaa. Ani si lafut nanta ikisi sun nanta tiyafatani. Kuni jegarama. Kalaas tasliim. Ya taatu kana baadiyyaa formaal waan akkana jaamaan jiruuti. Biraafuu dhiisi dhageetti. Ayyee nagaatti. Nala amma godheerutti dabalna. Akkam jechuudha. Deebuu hin barbaadu tureessa. Egaa isiin hin gargaarin jette sin gargaaruun hin deemu. Daawwattoota hordoftoota keenyaa isii haara'uun guyyaarraa amman tanas haara'uutti deebite. Dheengadda yeroo anaaf Fatiyaan dheenu nama nagaa taatee eega inni hidhamee kalaas akkana ta'e eega inni rakkoo tana keessa galee anillee inni hin deebi'aa manatti jettee turte. Amma qaata kunoo bakka isitti deebite. Tasliimu maal tasliim nu bira dhufnaan itti bilbillee tasliim nu haa gargaartu moo nu gargaarini waa lama qofa isii gaafachuudhaaf itti bilbillee. Tasliim fuudhii jette gabaabumatti. Awwayin heerumuu dhufe. Namuu heerumuu dhufne biitana. Heerumuun dhufne dhiirtilleen fuudhuufis hin dhufne. Namuu dalagachuudha. Shakkitii hin seene haa. Dubbachuudhaaf dhugaa akkana na shakkitiin. Kalaas kanaafuu wanni goonu hin jiru. Shakkii duraan irraa qabdu. Wanni goonu hin jiru amma kanaafuu yoon si fuunellee dhalaa biraa barbaadadheef irraa fuudha. Yoo immoo isiin tasliim fuudhuu qabdaa yoo isiin jette yoo isiin hayyamte maal koo qabu. Isiin yoo mana kana dhufuu baadde hin dubbattu. Laa amma bardee gidduu kana nagaa wal dubbisu jirra. Adda waan isii jijjiiran beekne. Jijjiiramtee jirti. Kanaafuu ayyaantu. Ayyee deemaa isinillee rafaa deema mana keessa. Isa dadhabdanii? Deema televizyoona eegaa rafina isaa tana. Yalla. Deeman kusha. Deena.